Rasuraa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 rasa jiru. Lama kaasee dubbisaa hanga 4tti maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkas jedha. Karra hoolotaa isa Waaqayyo tikaaf isinitti kenne sana giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan akka Waaqayyo barbaadutti bu'aa nama leeyyaassu irraa argachuu utuu hin ta'in of kennuudhaan eegaa. Hoolota karra sanaa fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee warra tika keessan jala jiran irratti gooftummaa argisiisuudhaan miti. Gaafa hangafni tiksootaa sun mul'atutti isinis immoo gonfoo ulfinaa sagadi deebi'aa hin adeemnee hin argattu. Ameen. Sagalee Waaqayyoo keessaa bakkuman amma dubbise kanaa amala tajaajilaa geggeessaa hafuuraa isa jedhu irrattan waan gabaabaa dubbadheen daqiiqaa 25 yoo immoo na dhibe immoo 30 qofa fayyadameen achi keessatti xumuraa yoo isa kanarra dabarsee natti agarsiisaa jechuu gooti akkani achirra dabarreef. Ishi yooni 30 darbee isinitti mufadhu jechuudha ga'eera yoo naan jettan. Kanaaf amala tajaajilaa geggeessaa hafuuraa isa jedhu kutaa kanarra dhaabadheen dubbadha. Egaa geggeessaan hafuuraa nama hafuuraa ta'uutu irra jira. Geggeessaan hafuuraa geggeessaa baay'eetu jira. Biyya lafaa kanarraa dhaabbata garaagaraa kan geggeessan jiru, siyaasa kan geggeessan jiru, waldaa kiristaanaa kan geggeessan jiru, maatii isaaniillee kan geggeessan jiru, garee ta'e kan geggeessan jiru. Asirratti kan dubbannu waa'ee geggeessaa waldaa kiristaanaa yookiin immoo geggeessaa hafuuraati. Egaa geggeessaan hafuuraa ta'uu dura kan dursu nama hafuuraa ta'uudha. Namni tu geggeessaa hafuuraa hin ta'in nama hafuuraa ta'uutu isarraa eegama. Lammaffaa dhalachuurraa mucaa Waaqayyoo ta'uurraatii jalqaba. Yeroo ta'e nama baay'ee faarfannaadhaaf qooqaa qabu tokkotu faarfannaadhaan namoonni walitti dhufanii dorgomuuti inni saqee dorgomu. Namni kun nama gooftaa qabu miti, nama lammaffaa dhalate miti, nama hafuuraa miti. Garuu qooqaa qaba sababii sagalee waan qabuuf dhaqee dorgomu. Gaafa dhaqee dorgomu saayinsii isaa waan beekuuf qooqaa waan danda'uu fi hin dorgomee warra waldaa keessa jiran caalee injifate. Injifannoo darbee tokkoffaa ba'e. Namni hundumtuu gaafa inni xumuree jedhu badhaasa kennamee fi baga gammaddee jedhanii baga gooftaan si gargaare baga Waaqayyo si wajjin ta'e jedhanii dhaqanii gammadaniif. Anaan gooftaa sin jettan hin beeku, innis nan gargaarree anatu dandeettii gootu ga'umsa gootu sadarkaa kanaan nagahee. Kanaafanii ofuma kootiin ammoo addee gooftaan nama hoosise miti, gooftaa sin jettanis hin beeku. Warra isa qabaman kufanii. Kanaaf namni taalentii dandeettii isaa qabu geggeessaa garaagaraa irratti geggeessuu danda'a. Inni iddoo isaatti sirriidhuma jechuudha. Iddoo isaatti garuu geggeessaa hafuuraa ta'uudhaaf isa jalqabaa nama hafuuraa ta'uutu dursa. Ga'umsa keenyatu hin ta'in, dandeettii keenyatu hin ta'in, nama hafuuraatii namni geggeessaa hafuuraa tana ta'ee geggeessaa jiru isa jedhu isatu dursa sababii ta'eef amalli geggeessaa hafuuraa immoo akkuma kutaa kana keessatti amma sagalee Waaqayyoo nutti dubbatu kanaa akkas jedha. Giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan akka Waaqayyo barbaadutti bu'aa nama leeyyaasisu irraa argachuudhaan utuu hin ta'in of kennuudhaan isarraa akka eegamu sagalee Waaqayyoo amala geggeessaa hafuuraa keessatti arginu kana keessatti giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan geggeessuun akka sarra jiru sagalee Waaqayyoo dubbata. Keessumaa bara kana namni waldaa kiristaanaa geggeessuu baay'ee ulfaata. Maaliif itti ulfaata jettanii baratti namni Waaqas hin dhageenye, namas hin dhageenye, mootummaas hin dhageenye,
jaarsa biyyaa sin dhageenye abbaa gadaa saadha sin keessin dhageenye keessa jira. Amma yeroo baay'ee argitanitti yoo ta'e mootummaan karaa garaa garaa dubbataa jechuudha. Akka namni isa dhaga'uuf abbootii gadaadhaan dubbataa, abbootii jaarsonni biyyaatiin dubbataa, warra aboo qaban dubbataa, abbootii amantaatiin dubbataa, waa hedduudhaan dubbata. Isa keessatti yoo ilaaltan namni nama dhaga'u. Amma sagantaa kana keessatti takka turreen ilaalla. Maaliif yeroo filannoo fi yeroo gabaasaati waan ta'eef adaraan jaalala waaqayyoon isin gaafanna. Maaloo hin bayinaa, maaloo hin deeminaa, maaloo turaa, maaloo kakkuudhaa. Hin dhaga'aa fi dhaga'uusaa haruma laaltu wanni immoo piraaktisii yeroo biraa baatu miti. Amma waan inni haasaa jiru kana dhugumaa yoo ani waan ta'e jedhu kun hin ta'u taanaan natu dhiifama isin gaafata. Waan ani ammaa saawee haasa'u kun geggeessaa tokko lama sadii torbanii dhibboo irra dhaabbanu balbala cuftanii kottanii qorqorroo kana buqqisee deema. Yeroo ofii isaatiiti hundati nan deema nan godhe jedhe sanatti gochuu biraan dhiibuu jechuudha. Kanaafi rakkisaa jechuudha geggeessaan. Nama ta'eetu dhiyoo kana booddee nama waldaa geggeessu argachuun baay'ee rakkisaadha. Nama waldaa geggeessu maaliif jettanii hin gaafadhu. Namni sin dhaga'u. Waldaan immoo maneedhaan qabu. Waldaan immoo yeroo namni cubbuu hojjetu kaameraa keessee irra keessee to'attee to'annaa kaameraa jala jira jettee waldaa keessatti ta'u mana isaatti waan akkasii gootee informaashinii funaannatu. Cubbuu hojjetee dhufee ragaanaa fidii naman jedha. Yakka hojjetee yakka na argite beeku na argee na fidii jedhama. Mana murtii godha jechuudha. Mana murtii namni gaafa cubbuu hojjetu ragaa dhaabbatee hojjetee na hojjetu. Magaalaa duubatti hojjetu. Amma isaa danda'ametti waan na dhoksa jedhu hundumaa fayyadamee hojjetu. Kanaafi dhaloota akkasii kana geggeessuun baay'ee rakkisaadha. Isa iyyuu naan jedhu geggeessitoonni gonfootu isaanii kennama malee kaffaltiin isaanii kaffalamu hin jiru. Kaffalanii tajaajilu. Yeroo isaanii kaffalanii birrii isaanii kaffalanii waan hundumaa kaffalanii humna isaanii, beekumsa isaanii, yeroo isaanii, qabeenya isaanii investi godhanii tajaajilu. Isa iyyuu namni isaanii dhugaadha kun. Dhugaadha. Kanaaf maal wayyaleen jedheen akka warra Awurooppaa, akka warra Ameerikaa bakka yoo jaarsolii miindessineeruma miindaanumaan hojii kana hojjetan malee rakkisuu danda'a. Innaa ulfaatina geggeessummaa keessa jiru dubbachuu barbaadeeti. Dhugaadha ilaaltaniitti yoo ta'e baay'ee isa rakkisa. Kanaafi geggeessaan amalli geggeessaa hafuuraa isa maa inni diktaateer isa jedhan sana afaan Oromiffaatiin maal akka jedhamu wadoon maal jedhamaa baay'eetii yaa akkasuma ta'anitti fakkaata. Geggeessaan hafuuraa abbaa irree yookiin immoo diktaateer isa jedhu sana miti. Abbaan irree yookiin immoo diktaateer jennu kuni amala akkamii qabaa yoo jenne humnaan geggeessa. Humna isaa fayyadama. Humnaan malee jaalalaan miti. Kutaa kana keessatti immoo giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan maal godhate? Hojjedhaa jedhu. Eegaa jedhu. Har'a oolota Waaqayyoo isin harka jiran kanaa giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaanii maal godhaa? Eegaa bu'aan irraa argadha jettanii utuu hin ta'in akkasumatti yoo kana hojjedhee maal argadha jettanii bu'aa irraa herregattanii tilmaammattanii utuu hin ta'in akkasumatti jedheeti kutaa kana keessatti dubbata. Kanaaf geggeessaan abbaa irree inni jennu kun
akkamitti geggeessaa yoo jenne humnaan geggeessa. Inni kan biraa qajeelfama kenna. Qajeelfama kenna. Qajeelfamni akkas jedha akkaataa qajeelfama kanaatti gochuu qabdaa, itti raawwachuu qabdaa jedhee qajeelfama kenna. Inni sirrii miti jechuu koomti. Geggeessaan hafuuraa immoo maal godhaa isa jedhu ilaalla. Geggeessaan hafuuraa maal godha? Inni abbaa irree kun diktaateef inni jedhu kuni qajeelfama kennuudha yeroo hundumaa hojiisaa. Inni kan biraan geggeessaan abbaan irree amala akkamii qabaa? Dudduuba goree yookiin immoo booddee goreeti oofa. Dudduuba goreeti oofa. Haqaa akka godhaa. Haqaa kana hojjedhaa. Sanbata guddaa dhufu sa'aatii 2 walakkaatti argamaa. Dudduuba goree. Ofiisaatti immoo sa'aatii meeqatti dhufu? 3 walakkaa. 3 walakkaa. Yeroo tokkotti geggeessaa waldaa kiristaanaati namichi. Beeksisa sana irratti maal jedhee beeksisaa? Egaa sagalee Waaqayyoo guyyaan sun guyyaa waggaa keetti yeroo tokko warra hiyyeessaa waldaan fundraise gootee gargaartu. Egaa sagalee Waaqayyoo kan 2 qabu tokko kennu jedha. Hundumti keessan warri 2 qabdan tokko warra hin qabneef alaannuu jedhee beeksisee gadi bu'e. Haati manaa waa'ee sana gidduu jirti beeksisa abbaa manaa isheetii kana sirriitti dhageesse. Gaafa manatti galtu kootii 2 qaba abbaan manaa ishee. Attee saaxinii keessaa suufii tokko fuutee hiyyeessa yeroo hundumaa karaarra taa'ee kadhatu. Yeroo bonaa aduun, yeroo gannaa immoo qorrachi tutumuu yeroo hundumaa argitee hidhiitu xabree dabartu garaa kan ishee nyaatu keessa ishee jira ture. Suufii sana fuutee adda namicha sana fudhatte. Inni gara manaatti galee guyyaa biraa yeroo suufii sana barbaadu suufii kumsaatii keessa. Attam ta'ee suufii godhe gaafate. Ani gaafate lallaba sana lallabdeen manatti galee namicha yeroo hundumaa aduu fi qorrarra taa'ee nama gaddisiisu tokko jiraawuni akkuma lallaba sanaa natti himteen baay'ee keessa koona tuqee baay'een gammadee fuudheen naqee namichaaf kenneetteen. Lallaba du'aa si haa godhu ani akkas godhaan jedhe malee kan koo akii fuudhii kennin jedhee. Lallabni waan hin jiraanne lallabuu miti. Yeroo hundumaa lallabaa waa sadii lallabdi. Tokkoffaan waan keessa dabarre waan jiraanne dabarre. Lammaffaan waan keessa dabarre. Sadaffaan waan hin dabarre. Kana keessaa immoo namichi kun beeksisa danda'a malee godhaa jedhee ajaja kenna malee waan dudduuba goree oofaa irraa jechuudha. 2 warri qabdan tokko kennaa jedhee ofii isaatiitii 2 qabu keessa tokko kennuu nama hin dandeenyedha. Dudduuba goree oofaa irraa jechuudha. Inni kun geggeessaa akkamitti? Geggeessaa abbaa irree. Inni kan biraan geggeessaan abbaa irree yaada isaatti gogaa flexibility jechuudha. Asin qabdan achiin qabdan asinitti fiddan waan qabate sana gadi dhiisu dhugaasa ta'u soba gogaa ammaa balu gogaadhuma qoraanumaa jiru dhugaadhaaf gogaa ta'uun gaarii. Garuu immoo waanumaan immoo dhugaa dheedhee hunduma isaa dhugaa immoo miti. Waan ani kanatu sirriidha jedhee hundumti isaa dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf geggeessaan inni abbaa irree kuni yaada isaa gogaadha. Inni kan biraan
abbaan gooti. Baalasiltaanni abbaan gooti. Inni biraan geggeessaan abbaan irree kun guddina qofaa ofii isaati qofa barbaada. Karaa kaman guddadhaa, karaa kaman beekamaa, karaa kamin kabaja argadhaa, karaa kam iddoon naa kennamaa isa jedhu guddina isaa qofaadha kan inni giddu galeessa godhatu. Guddina isaa qofaa giddu galeessa godhatu. Tajaajilamuu barbaada. Na tajaajilaa, miila naa dhiqaa, manna naa dhiqaa, miila na qabadhaa, sana naa godhaa, sana naa godhaa. Isa jedhu yeroo hundumaa waan isaaf ta'u duwwaa, waan isaaf galii ta'u duwwaa barbaada. Geggeessaan abbaan irree kun. Geggeessaan hafuuraa garuu faallaa kanaan maal godhaa isa jedhu sila jalqaba irratti geggeessaan abbaan irree humnaan geggeessaa jedhu. Geggeessaan hafuuraa immoo maal godha? Jaalalaa fi abboomamuudhaan geggeessa. Jaalalaa abboomamu. Waan godhaa jedhe sana ofii isaatti godhee argama. Hin godha. Fakkeenyaaf gibbii kana qulqulleessina yoo jedhamee jira ta'ee gibbii kana qulqulleessaa jechuu qofa tun ta'in ofii isaatti dura bu'ee qulqulleessa. Jaalalaaf abboomamuudhaan kan guutamedha geggeessaan hafuuraa. Inni kan biraan geggeessaan hafuuraa qajeelfama kennuu qofaa tun ta'in qajeelfama sana jala jiraata ofii isaatis. Qajeelfama oolmite jechuudha. Qajeelfama sana jala jiraata. Qajeelfama isa kenne sana ofii isaatis qajeelfama sana jala jiraata. Isa ilaallata qajeelfamni sunis. Innis qajeelfama oolmite. Geggeessaan hafuuraa. Inni kan biraan geggeessaan hafuuraa dudduuba goreetii oofatu hin ta'ini dura bu'ee geggeessa. Abbaan irree maal godha inni dudduuba goree oofa. Waa'ee kutaa kana keessatti waa'ee geggeessummaa gaafa laallu aadaa warra Israa'el keessatti warri Israa'el yeroo hoolaa tiksan warri hoolaa tiksan tikseen hoolotaa fuuldura booniiti kan isaan hoolota isaanii tiksan malee dudduuba goraniiti. Kanaafidha gooftaan Yesuus wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 keessatti hoolonni koo sagalee koo hin dhaga'u. Anis isaan dura deemaa isaan immoo na booddee deemu jedhe. Gadan isaan baasaa hoolan isaan galchaa. Sagalee koo hin dhaga'u jechuun maal jechuudha? Maqaa isaan hinnanii isaan waama. Maqaa qabu jechuudha. Maqaa qabu hoolonni sun. Kanaaf akkamittiin geggeessaa maqaa waameetii dura bu'ee geggeessaa jechuudha. Kottu gaafa inni jedhu hin deemu duukaa. Dura bu'ee geggeessa. Malee dudduuba goreetii geggeessa miti. Kanaaf geggeessaan hafuuraa tikseedha jechuudha. Tikseedha. Dura bu'eetii isaaniin geggeessa. Dura bu'anii geggeessuun itti gaafatamaa waan geggeessanii sanaa fudhachuu jechuudha. Waan sitti dhufu hundumasaa nan fudhadhaa natu si fuuldura jira. Rakkinni yoo dhufee waan nama miidhu yoo dhufee anatu fudhataas jedhee riskii sana fudhachuu gaafataa jechuudha. Fuuldura deemu. Kanaafidha Daawitiin ammoo hoolaa abbaa isaatii yeroo tiksaa ture leencii fi amaakeetti baawudaan dhufaniiti hoolaa abbaa isaanii yeroo isaan qabatan hin qabataa jedhe dudduubaa dhufee utaalee leekkee qabatamti. Fuuldura jira sababii ta'eefi yeroo itti dhufu jalqaba eenyutti walitti dhufu jechuudha. Daawititti walitti dhufu. Kanaaf Daawit hoolaa sana bira tun ga'anii waan sana qabaa jechuudha. Waan sana qabeeti hoolaa sanarraa oolchaa ture malee tikseen tokko tokko keellaa qofaa yoo tun ta'e gidduu dhaabata. Mashiin gaafa yaadatte dhumtuutti ofiisaatti dhumtan ofiisaa dhawutiin jira jedhe gidduu dhaabata. Kanaaf geggeessaan hafuuraa inni sirriin dura bu'eetii geggeessa. Inni kan biraan yaada isaatti gogaa itoo hin ta'in walii gala. Walii gala. Dippiloomaatikiidha. Yeroo akkas jedhu waan dhugaa jallisee yookiin immoo komproomaayis godhachuu miti. Komproomaayis godhachuu miti. Dhugaa komproomaayis godhachuu miti. Dhugaa giddu galeessa godhatee garuu maalidhaa? Walii gala.
nama isa fagoo jiru wajjin, nama isa dhiyoo jiru wajjin walii gala. Inni kan biraan aboo isaatti abbaa abootuun ta'ini aboo sanaan nama soora. Aboo qabu sanaa akka inni soora namaatiif, akka inni tajaajila namaatiif, akka inni bu'aa namaatiif ta'u godha. Abbaa abootuun aboodha sana qabu sanaani soora namaaf, tajaajila namaaf ta'u godha aboo sana. Aboo sana. Inni kan biraan geggeessaa nafuraa ofiisaa gammachiisuu hin ta'e. Waaqa isa tajaajilu, waaqa isa hojii geggeessaa sana isa waame isa gammachiisuudhaafiti yaadi godhu. Waaqayyo isa hojii sanaaf isa waame waan an hojjedhu kun, waan an godhu kuni hin gammachiisa Waaqayyoon. Isa jalqabaa Waaqayyootti tolaayi, Waaqayyootti ulfaataayi, itti eegamaayi, itti maqaan isaa waamamaayi jedheeti Waaqayyoon gammachiisuudhaafiti yaada. Tajaajilamuu qofatu hin ta'in immoo geggeessaa nafuraa hin tajaajila. Miilla dhiqachiifata hin ta'in miilla dhiqa. Tajaajila Gooftaa Yesuusiin asirratti siqta. Tajaajilli Gooftaa Yesuusii gaafa inni bartoota isaatiif miilla dhiquudhaaf jedhee bartoonni Waaqayyo si eebbisuu itti hin jedhu. Keessumaa Phexrosi fituun dhiqaa hin hojjetu. Maal barbaadu inni Waaqa Gooftaadha isaanii ta'eefi inni qamaan malee inni qaasa jedhu akka ittiin sammuu isaanii keessaa durabaa isaanii geggeessaa isaanii sababii ta'eef isaaf dhiqama malee inni nuuf deebi'ee galagalee inni qaasa jedhu yaada akkasii qaban. Kanaaf lakkii jedhee jiru gaafa inni nu Gooftaan maal ittiin jedhu yooni isiin dhiqu ta'ee qoodana ittiin qabdan jedhee qoodana ittiin qabdan jedhee. Kanaaf Phexros gaafa miilla qofaan mootuu hin ta'in ittiin kas ta'e jedhe guutummaan isaa mootumiidha. Shaawora mana bennee shaawora namni gaafa barbaadu yoo yeroo tokko of arguu dadhabu miiluma lakkii nurra jiru kana jiru nurra jiru kanatti arguu dadhabu. Arguu dadhabu. Gaafa ofitti deemnu immoo guutummaa isaan agarsiisa. Waaqayyoo galanna. Waaqayyoo nu agarsiisu. Dadhabbii keessanis jabina keessanis yoo arguudhaa baattanii jabina keessanitti dandeessanii gabaattan. Dadhabbii keessan immoo deemtanii sirreessanii of hin argitu. Namni gaafa of argu jabina isaa qabatee dadhabbii isaa immoo sirreeffatee qajeelfatee ittiin gara fuulduraatti adeemuudhaaf isa gargaara. Of hin argu yoo ta'e garuu yoo namni isa jajee bakka ani sirriidhuma ani waan tokko rakkina tokko yoo qabu dheerummaa akka ittiin of laala. Akka godhuuf laala. Kanaaf dhagaa isin akkanii iddoo kanatti rakkina qabda gabaattan isaan raafu. Rakkina qabu. Phexrosiin Gooftaan gaafa inni itti immoo maal namni keenya guutummaa inni utuu hidhamanii miilla duwwaa maalii dhiigoote dhugaa walumaan nu ga'ee jedhu. Ati isa jedhame kenni ani miilla qabeenyaan ishee kan gadhiiftee ani miilla sassees gaafa kan jedhu miilla jedhamtee achi kan bu'ennaan achuma na waliin gaa'e achuma na waliin gaa'u. Isa kaan maal si dhibees kenni miillichuma jedhu. Gaafa inni miilla itti jedhu kuma waliin maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Kanaaf geggeessaa
approachii isaanii jireenyi isaa waan miidhatu akkasitti sinne sin godha sadarkaan keessan karaa meeqa yerootti gargar ta'u jiraachuu mala. Garuu Yesuus waaqa ta'etu jiru sagalqabaa foonuma namaa kana uffachuun isaa iyyuu foonuma sagal namaa kana isuma kana anaddaa isuma kana yeroo aansan sa cubbuutti kufe sana foon namaa sana uffachuun isaa iyyuu waaqumti kuni inni iyyuu nama tajaajiluudha. Ituunni foon sana uffanne ta'eetii dhufee hin jiru ture Yesuus foon sana isaa uffateef ture. Achirraa kaasee immoo gadi bu'ee namni bartoota warra waamee warra iddoo garaagaraa jireenya garaagaraa haala garaagaraa shaakala garaagaraa kee turan kanaa baay'ee miilla isaanii jala dhiqee isa iyyuu fooxaa fudhatee qoobsee jarjara warra qabee roofaa turii dhiqoori mutaantee kashiroo waan keessa sinnee fi fooxaadhaa hidhatee daragee nama tokko ormatti filattee naa yeroo waaqayyoo tajaajiluu barbaadu jira keenya taa qoorfadhaa ariifattanii bubbutamina namoota hundandoo oolsuu danda'u kanarraa boba'aa jira utaalee waan jedhunaa boo'aara keessa jirtu daadii keessa hojjettu qoraattii dhoodhattanii buutu jedhaatii turaatii qoorfadhaatii yaada keessan gabbifadhaatii isa booda gaafannuun duraateesii jennee si gaggeessu sababii taate maqaa waaqayyoo waan eebbifamu tajaajila namooti baay'een jireenya namoonni baay'een kan isaan bira walitti dhafanii fi jalanii ta'a. Yeroo waan xinnoo ishee argan gaafa xinnoo ishee gooftaanitti bu'u bakka waan hundumaa arganii waan fixan fakkaatu. Yeroo tokko ijoollee seeraa keetti ijoollee warra hangamni ishee gurguddaa beekaaf jira ishee garuu ganaa guddaa daa'ima. Naa mul'atan gitee mul'ata isa dinqii haalleluuyaa waaqayyo mul'ata naa agarsiisee jiru deemaanii kanuun baawwan jiru tun argitaa jiran himan argeettee dhuma argitee naan ishee qabee dubbatti waan isheen dubbatti ta'e waan sirriirra achi guyyaa lammaffaa isaatti dhuftee utuu isin jirtanii waaqayyo na dhibee ani kana booddee akka magaalaan kun nan danda'u biyyi kun himuu nan danda'u internaashinaaliin si godhanaan jedhe waaqayyo mo'aani maqaan baay'ee internaashinaali jedhu kuni baay'een isaa bada safar naashinaali darbu jite maqaansa amma maqaa isaanii gabbiisa naa yeroo taatu sagantaan sun kaa torbanittis jira namoonni baay'ee dhiibbatanii waan qabatamaa waaqayyo karaa ishee godhu sababni ta'eef immoo ta'eeffatti ta'e sababni ta'eef hundumtuu eeguudhaan inni sagantaa irraa fi walitti ba'ee dhaqe inee tokko inuma waan tokko walitti keenya nu kadhatti jedhani waaman kadhannaanu arraabaa kadhannaan tokko umurii jee kadhannaan yoo akka si gargaare malee kadhannaan utuu asiin galu shaakaltee guddiftee shamaddattee kadhatte miti kadhannaa yoo akka si gargaare malee inni hafuuraa jala keenyaatti keessaa furaa waaqayyoo barbaada ayyaana waaqayyoo barbaada waan ani itti waamadhu ofii koo qimamii mataa kootitti dabaladhee bareechadhu hin qabu yoo waaqayyo si gargaare garuu nama dadhabaa nama namni dhageenya namni si dhagaa addunyaan si dhagaa nama namni haasaan keellee dubbate gurra namaatti bu'uu hin dandeenye addunyaan fayyadama yoo ani si gargaara inni hafuuraa geggeessaa gargaarsa waaqayyo barbaada
biyya Awurooppaa kanaa yeroo afuraffaa baasanii Ingiliziidhaan ni isheen bada biyya sana isaanii keessa. Kanaaf waliin turni isiisii juusii moo baasanii aannan makana waatii makana moo baasaa turii biraa sooftiidhaan dargaarumaan fooxaadhaan Gaggeessaan hafuuraa yookiin namni hafuuraa tajaajila kana jedhee tajaajila gooftaan Yesuus Kiristoosiin kenneessa. Kana immoo warri tajaajilamus sababii nuu gadi ta'eef sababii dadhabaa ta'eef namni tajaajilu kuni gadi ni beekee fedha isaatiin akkuma Yesuus Kiristoos gad of deebisee tajaajila sana kennee tajaajila gad of deebisuuti malee naa gadi jettee si moo yaadii gaafa na jettis tajaajila naa gadi jettee yaadu kanaaf dubbannee walitti qabee dabra. Yeroo tokko iddoo ta'etti lubbuma isaan tajaajilu wajjin walitti bu'uudha otoo addaa keessa nama dubbisa wanti fa'aa qabate. Innaa wanti gaafa bu'anii bakka luba kanaa asii ari'uu qabnaa yaadan gareen ta'e gareedha. Daamiti gareedha jechuudha. Innaa attamitti immoo ariidha gareetu bakka waldaan namuu kurmoo keenya laannu meesa akkas kuufee namatti miila ofirratti banaa gaafa kurmoo keenya laachuu miila keessa saabbataa gaafa sana hundee bunaa amma isaanii maaltu kuusee jechuu isaanii kurmoo waliin nyaatee kuufee kana baay'ee yeroo si waamu karaa kana nyaadhu hojjedhu jiraadhu jedhee sin fideen malee lubi yookiin hojjetaa wangeelaa nuu gadi saabii ta'ee fi yookiin maatirikiitti saabii kuufee fi hojjetaa wangeelaa akkatti yaada hojjetu. Akkuma sin karaa biraa waaqayyo balbala sii banee middeessi kennee ittiin jiraatti waaqayyo tajaajiltu isaafis waaqayyoon saammoo tooranni keessa buddeen nyaatee tajaajilu as keessas maqaan qulqulluun isa kan jedhamu nama nyaatu maatota nama hojjetu maatota nyaatatu taa'ee miti akkasii malee namoo hojii dhabaa wayii tokko midhaan laannee jechuudha. Naa akkuma jedhan sana murteessanii waldaa dhufuu dhiisanii madattama karooranii isaanii naa natti beni dubbisu natti naannaan akka jaarsummaa walitti si jaallatu si dhaga'u si jaarsummaadhuma ijoollee kana gorsinaan jedhu amanuma fidanii kurnuwaa kennanii maaliif waldaadhaa maaliif baanii miidhagu hin badu sadii bakka gorsummaatti iddoo isaan jiran naqeen jara kana waamee walitti qabeen gorsi qeesii na jedhamu siin baay'ee si jaallatu baay'ee si dhageenyas garuu namichi kun uumaadha. Namichi uufaan kun yoo beelee maleedha akkasuma sa'u namicha hin sirratu beelee dhumatu sirrata kan namoonni hojjetaa isaa jara keenya waaqayyo isinii namadee waamne yoo dhuguma isinitti balleessee karaatti waaqayyo isaa sirreeffatu qaba waaqayyo karaa isaa istirateejii siitanitti diimsinii waldaa kee abbaasuudhaan jedheedha. Amma arra sababa kana sitti mee akkas yoo gootanii yeroo gaaffii laattanii
naannoo nama ja'a akkas turanii irra gidduu isaan jiran beeku kanan beeku namoota ja'an sana keessaa ammarraa mana waaqayyoo keessa nama jiru. Qaamii ta'an ajaa'ashii ta'an yoo muraasa murtii maaliif inni isaan jedhamu gaafanni ta'uu diduu dhiitii keessa galan nama nyaataa nama nyaataa noota guddifisa hundirri beetii ofumaatiin kana ittiin akkas taanaan ni gargaaranii gara caatii gara dhugaatii gara jahaansa lubbuudhaan jiru beekaa garuu mana waaqa keessa jira. Maal isiniin jechuu barbaadanii tajaajilli nuyi waliif tajaajilu geggeessitoonni nu tajaajilan kuni geggeessitoonni miila nu dhiqan kuni nuu gadi ta'anii namni beekumsaan barnootaan umuriidhaan hojjaa hin danda'an namummaadhaan hin walqixxee kana naa hubadhaa akkanitti wal tajaajilu maal kitti jaalala ta'u kan wal tajaajilu anamma eenyu na dirqisiisee waldaa tajaajilu guyyaa tokko nan jireenya hin godhu sakatti jaalalaan waldaaf qabu kiristoosiif qabu walitti hidhamanuuni felooshiippii nu qabu hidhama sanatu akka waldaa tajaajilu akka waldaa keessa dhaabatu akka hojii waaqayyoo hojjedhu na godha malee waan irratti godhameef maa anuu kaleessa risaa hin godhu kanaa godha ofa kooti jechuu godha sanaa godhameef kiristoos naa godhetu sanarraa nan deebisu Phaawulos akkas jedhamee eenyu jaalala kiristoositti adda nu baasuu danda'a. Kanaaf geggeessitoonni hafuuraa yeroo hojii waaqayyoo hojjettanii hojii waaqayyoo akkaataa waaqayyoo isin qabataanitti herrega isaa goomsuun finaasana waaqayyoo waan isin hojjettaniif isin kennu isinii kaffala waaqayyo namni gaa waan godhu hundumaaf waaqayyo gatii isaa yeroo isaa isaa kennu. Kanaaf waan waaqayyo nuuf kennetti immoo isaaba waaqayyo irraa argannu irratti immoo argannuuf immoo namarraa waan hin qabnu jechuudha. Namarraa waan hin qabnu wal kabannee wal jaallannee wal dhageenyee hojii waaqayyoo nutti kenne kana hojjennee gonfoo ulfinaa gooftaa